Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u, akkam jirtu nagaa keessanii naguma. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyo yeroo gaarii yeroodha yerootti nu laata. Al tokko tokko barreeffamaanii, al tokko tokko immoo viidiyoodhaan wal argina. Keessa koo waan bulee waan hubadhee yeroo natti dhaga'amu sagalee Waaqayyoo irraa isiniif hira. Sagalee Waaqayyoo keessaa ergamaan Phaawulos kan inni jedhetu gabaabaatti walii wajjiniin ilaalla. Yeroo baay'ee Phaawulos kan inni barreessu tiimii lama waa'ee yaada foonii fi yaada hafuuraa irratti kan inni barreessu. Gara caalu immoo warruma amanan yeroo inni gorsu ilaalla waan akkasii irratti. Nama gaggeessuu fuulduraa jireenya fi mo'uun murteessaa akka ta'edha kan inni haasa'u. Waaldaas gaggeessuu, biyyas gaggeessuu fuulduraa namni jireenya isaa mo'uun akka irra jiraatu, of sirriitti gaggeessuun akka irra jiraatudha. Yeroo baay'ee kan inni irratti xiyyeeffatee dubbatu. Mee kanaaf sagalee Waaqayyoo keessaa warruma amananiin isa inni jedhee ergaa Phaawulos ofiisaatii Efesoonitti barreessee boqonnaa 4 lakkoofsa 22 hamma 24tti akkas jedhame isa dubbifannee walii wajjiniin jalqabna. Kan inni jedhu yaada namummaa moofaa isa duriitti jiraachaa turtan isa kajeellaa nama gowwoomsuun manca'ee of keessaa baasaa. Hafuura yaada garaa keessanii keessattis haareffamaa. Namummaa haaraa isa qajeelummaaf qulqullummaa dhugaatti fakkaattii Waaqayyootiin uumamee uffadhaa jedha. Mee gabaabsinee kadhannu. Yaa Waaqayyo yeroo nu laatteef galanni siif haa ta'u. Yeroo kana nuuf eebbisi, sagalee kee nu barsiisi. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Asirratti Phaawulos waa lama kan inni dubbatu. Yaada fooniitiif yaada hafuuraa. Yoo maal jedha lakkoofsa 22 irratti yaada namummaa keessanii, yaada namummaa isa moofaa isa duritti jiraachaa turtan. Yaada namummaa isa moofaa duritti jiraachaa turtan. Isa kajeellaa nama gowwoomsuun manca'e of keessaa baasaa. Warra amane taasaa jira. Jireenya dur utuu namaniin fuuldura turtanii jireenya nama gowwoomsu, jireenya moofaa sana of keessaa gataa'ee jira. Jireenya isa lafarraa, jireenya isa hinaaffaa, jireenya isa jibbaa, jireenya isa of tuulummaa karaa madalga yoo namni nama caale hinaaffaa jalqabama, yoo nama caalan of tuulummaa jalqabama, yoo ta'uu baate immoo aaruudha, yoo ta'uu baate immoo gadduudha, yoo ta'uu baate immoo sodaachuudha, yoo ta'uu baate immoo dibutachuudha. Jireenya moofaa sana isuma hawwii lafarraa bakka waan hin taane manca'e kana old self-help jireenya moofaa sanaa of keessaa baasaa jedha. Waaqayyo sin keessaa baasaa miti. Waaqayyo sin fayyiseera. Waaqayyo sin geeddareera. Waaqayyo ayyaana sinii kenneera. Waaqayyo humna sinii kenneera. Isin garuu jireenya isa moofaadhaaf jireenya isa haaraa adda baasaa ilaala. Roomee 10 maal jedhaa? Boqonnaa 1 Roomee hamma boqonnaa 8tti waan Waaqayyo hojjetu erga hunduma isaa ibsee booddee fayyinni keessan ayyaanaanii Waaqayyotu hojjetee fixee karaa hundumaatiin Gooftaatu isin gargaaree isa hojii fixee isin qoodi keessan amanuu duwwaadha jedheetu sagalee kun irratti immoo waa'ee saba isaa waa'ee Israa'eliif dubbateetu boqonnaa 12 gaafa dhufu sagalee mukura tokkotti waa'ee Israa'el dubbate. Roomee 12 garuu yaada keessaniin yaaduudhaan geeddaramaa jaalala Waaqayyoo maal akka ta'e baraate jireenya keessan aarsaa du'aa miti aarsaa jiraataa godha. Ofuma keessan aarsaa godhaadha. Dur kakuu moofaatti horii garaagaraa aarsaa godhu. Inni du'ee bada garuu jireenyuma keessan aarsaa godha jechuun Waaqayyoof kennaa ilaalcha keessan, yaada keessan, harka keessan, miila keessan, jireenya keessan Waaqayyoof bakka sarrandar godhaadha kan inni jedhu achirratti. Asittis gaafa warra amaneen jechuun irra Gooftaan hoo jiraate immoo qooda keessanidha. Efesooninis kan inni jedhu kanaadha. Jireenya moofaa, isa sobaa, isa ammeenyaa, isa waliin dha'u gara gadiitti gaafa gassinni ilaallu
yooma aartan aarii keessanitti aaraan jedhu yoo dingatuma aartan aduun garuu ittiin dhiinii jedha. Aduun ittiin dhiin jechuun gara jibbaatti, gara jaaba'uutti, gara wal balleessuutti, gara wal ajjeesuutti hin deeminiidha kan inni jedhu. Kanaaf iddoo kanatti jireenya moofaa isa nama goyyoomsuudhaan expectationii guddaadhaan har'a hin jiraannu. Amma rakkoon koo eenyummaa sobaa kunii yookiin isa darbetti nu hidheetu isa waggoota darbee isa bara durii duwwaa nu yaachisa. Bakka yoo inni nuu mijanne ta'e immoo gara fuulduraattis dukkana nutti agarsiisa. Yoo inni tarii nuu mijatee immoo gara fuulduraatti waan experience irra dhaabbate waan ijaan argamu irra dhaabbateetu haala amma jiru irra dhaabbate isa fuuldura yookiin abdii kutannaa nutti agarsiisa yookiin immoo gaarii nutti agarsiisuu danda'a. Reyaalitii har'aa garuu nu keessaa balleesseera. Isa darbe isa dhufu. Darbe jireenyi bade taanaan shaakala sanarraa fudhateetu inni dhufus hin mijatu. Jireenya negatiivii jireenya hin taane waan akkasitti ka'ee namatti mul'isu. Isa kana san taane kana of keessaa baasaatii jedha. Hafuura yaada garaa keessanii keessatti haareffama. Ofii keessanii amma Waaqayyo hafuura kan sagadaniifis dhugaadhaaf hafuura gaafa jedhu Yohaannis 4:4 dhugaadhaaf hafuura Waaqayyo jedhu hafuurri essiin sun ismooliidha. Hafuuruma keessan isin keessatti yaada keessaniin dhugaadhaaf garaa cabaan dhiyaadhaa jedhudha. Garaa sirriidha yaada sirriidha dhiyaadhaan. Waaqayyo hafuura gaafa garuu essii guddaadhaan God is spirit gaafa jedhu. Isin immoo hafuura keessaniin dhugaadhaan dhiyaadhaa. Fakkeessu pretend gochuudhaaf utuu hin ta'in. Kanaaf iddoo kanatti gaafa laallu hafuura keessaniitiin haaraa keessa keessanitti geeddaramaa. Erga jedhee lakkoofsa 20 namummaa haaraa isa qajeelummaaf qulqullummaa dhugaatti fakkaatti Waaqayyoon uumame uffadha. Akka Qolaasaas keessatti immoo Kiristoosiin uffadhaa. Amma kanaaf amantiidhaan qajeelaa ta'e Abrahaam nus qajeelummaan keenya hojii keenya irraa miti gooftaatti amanuu irraati. Qulqullummaa malee immoo PhD Master Settlement namni dardaree Waaqayyoon arguu hin danda'u. Qulqullummaa jechuun immoo Waaqayyoof adda ba'uudha. Fedhiin ofii yaada ofii Waaqayyoo kananii Waaqayyoof adda ba'uudha. Sekeetii nyaachuu akka tuffachuu maaloo inni jedhu inni sekendarii garuu yaaduma Waaqayyoof adda ba'anii jiraachuudha. Ofiif salphishii ta'anii waan hundumaa anaaf utuu hin jedhin waan Waaqayyoo waan Waaqayyoo barbaadu waan Waaqayyoo jaallate hin jaallasaa ta'e hojjechuuf adda ba'uudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaaf egaa iddoo kanatti gaafa laallu jireenyi inni bakka waama lafarraa jireenya dalgaa kanaaf nama fiisisu jireenyuma fooniiti yaada fooniiti. Jireenyi inni waaqarraa nama yaachisee jaalala dhugaa qajeelummaa waan gaarii nama yaachisu immoo waa'ee jireenya hafuuraati. Kanaafitu lammaffaa dhalattanii. Kanaafitu namummaa haaraa argattanii. Kanaaf namummaa dhugaa keessa galtanii. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16-17 irratti maal jedhaa? Waa'ee kanaa dubbata Phaawulos waa'ee hojii fuudhuuf hojii foonii akkas jedha. Ani garuu jedha. Hin gorsa asittis warra Galaatiyaa gorsa. Sila warra Efesoon gorsa amma warra Galaatiyaa gorsa. Kanaaf iddoo hundumaatti kan xiyyeeffatu jireenya foonii keessa ture darbeera waan ta'eef amma jireenyi keenya jireenya dhugaa ta'u, jireenya geeddaramaa ta'u, jireenya hafuuraa ta'udha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ani garuu jedha. Hafuuraan geggeeffamaa jiraadhaa malee fedha foonii hin raawwatinaa nan jedhaa jedha. Isaan gorsa la. Hafuuraan geggeeffamaa yaada hafuuraa qabaadhaa. Nama hafuuraa ta'a malee fedha foonii hin raawwatinaa nan jedhaa. Fedhi foonii hafuuraan hin morma. Amma rakkoon isaa loliisi koo bakkee miti. Loliisi keessa namaati. Fedhi foonii hafuuraan hin morma. Hafuurris fooniin hin morma. Foonni hafuuraan, hafuurri foonii numa keessatti loliisi jira. Amma kanaadha Yaaqoob boqonnaa 4 kan inni gaafatu. Macaafa boqonnaa 2016 Ingiliffaan barreeffama Amazon irra jiru Principles of Conflict Transformation inni jedhu toopikiin isa kanaadha. Eessaa dhufaa waraanni bakkee miti. Eessaa ka'a jedha. Keessa keessanii ka'a jedha. Keessa keessanittitu akka yaada Waaqayyoo akka fedha Waaqayyoo dhiisanii akka fedha keessanitti kadhattaniitu gaafa kadhate sun immoo utuuni of ciraa oollee gabuu soomaa oollee hin deebi'u akka yaada Waaqayyootti wanti hin taane. Gaafa ni deebi'uu hinaaffaaf jibba loliisa jalqabdu dheessa jalqabe isin keessa jalqabe. Isa booddee maal ta'u isa keessa keessanii jiru dubbii dabarsitu loliisa dabarsitu waraana dabarsitu. Nama tokkoon isaa dubbii baatee deema.
akka inni achi ol ba'ee waraanatti ka'ee nama biraa lolee qeesaa biyya waalla hin balleessine mootu nurra jiraata humna hafuura qulqulluutiin. Jireenyi kun garuu har'a mootummaatii geeddaramnee matu har'a nama hafuura taanee guutuu taanaa miti. Bultiidhaa bultiitti kan nu geeddaramaa deemu. Kan nu guddachaa deemu. Al tokko gadi guddachuun jira dhukkubaanis mootuun guddatti nafuun jira. Garuu nama nagaa ta'anii guddachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan ta'u baannaan foon hafuurratti qaba. Hafuurri foon irratti isin keessa loliisii jira. Inni kun nammoo jedha. Wal lolu waan ta'eef waa lama dhabeettii taana. Amma kiristiyaana foonii jechuun amaneera fayyada akka warra biyya lafaatti jiraata. Yoo barbaade lolaa, yoo barbaade rukutaa, yoo barbaade waa lama Qorontoos boqonnaa 3 duraatti kanaadha. Isin warra foonii isin gidduu maaltu jira? Kirikrii jira, cikicikii jira, jibbatu jira. Akkuma warra namanneeti jiraachaa jirtu. Yoo kanaan itti fuftanii garuu ayyaanni Waaqayyoo isin irraa sokkama Waaqayyooti baatudha. Kanaafitu namooti foonii fayyanii akka warra fayyaniitti deddeebi'u. Namni hafuuraa garuu namuma sahaaraa, namuma geeddaramaa ta'e akka yaada Waaqayyootti jiraata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaafitu waliin morma waan ta'eef isin waanuma jaallattan gochuu hin dandeessanii jedha. Lachuunsaa waliin qaba. Kanaafitu hafuuraan geggeeffamaa garuu isin seera namni hafuuraan geggeeffamu maal hin jiru? Seera jala hin jiru. Seerreenyuuf bahe hamootaaf bahe. Seerreenyuuf bahe warra sirriitti hin jiraanne, warra dhugaatti hin jiraanne, warra waan hundumaa karaa nagaa hin jiraanneef bahe. Egaa seera sagalee Waaqayyoos kanuma namni tokko akka dubbii Waaqayyootti hin jiru taanaan seerri irratti appilaayi ta'a. Naa kanaafitu waan barbaadan gochuu dandeessan sun sanaan morma kun kanaan morma. Warri hafuuraa garuu foon isaanii Kiristoos wajjin soomaaf sarkas jedha inni Giriikidha. Soomaa jechuun foon keenya kanaadha. Foon keenyi kuni sirriitti qabuun nurra jiraata mana qulqullummaa Waaqayyooti. Yooma Waaqayyoo hin jiraatus ta'e namni kanuma seexanaa kan fooniiti kan biyya lafaa ta'e garuu yaada fooniiti kan inni ajjeesaa jedhu. Yaada foonii isa keessa jiru. Isa waan hin taane nama uwwisiisu. Isa waan hin taane nama hojjisiisu. Kanaaf namni of hin moone, namni jireenya isaa hin moone akkamittiinitu kan biraas hin geggeessa namni. Ofiiyyuu moon, ofiiyyuu loliisa qaba keessa, ofiiyyuu nagaan qabu keessa, ofiiyyuu qoramsa qaba keessa, dalga jireenyi isaa hunduma isaas ilaalee asumatti ilaaleetu har'a hin jiraatu jireenya har'aa waan isin nagaadhaan, jaalalaan, boqonnaan har'a hin jiraatu. Isa kam isa darbee yaada isa fuulduraatiif immoo akkuma amma isinitti hime yookiin yaaddoo qaba, yookiin dhiphina qaba, yookiin sodaa qaba. Jireenyi isaa yeroo hundumaa yaadi isaa deemsi isaa isa har'aatiin miti. Jireenyi akkasii jireenyi nama amantii miti. Jireenyi nama geeddaramee miti. Jireenya sobaarraa adda ba'uutu nurra jiraata. Jireenya hin taanirraa adda ba'uutu nurra jiraata. Warri kan Kiristoos jedha Galaatiyaa 5:24 irratti fedha foonii hunduma isaa walitti qabanii Kiristoosii wajjin fannisaniiru. Isaan hunduma isaa fedha foonii kana maal godhaniiru? Fannisaniiru. Galaatiyaa 2:20 immoo Phaawulos maal jedha? Ani biyya lafaati, biyya lafaa sanaaf kan fannifame fannoo Kiristoosii ala of jajuu biraan hin jiru narraa fagaatu. Biyya lafaatiif du'eera, biyya lafaa sanaaf duuteetti. Eenyutu kan adda baasee? Fannoo Kiristoos. Kanaaf Phaawulosin seexannis beeti dhimma irraa hin qabdu, biyya lafaa dhimma irraa hin qabdu, inni dhimma irraa hin qabu. Maaliif itti adda bahee nama fuuraa ta'eera kana? Har'a garuu warra yookiin gara foonii gara fuuraa warra gidduu jiraatan kana seexanii dhuftee dubbisti, biyya lafaa dhuftee dubbisti waan garaagaraatti agarsiiste. Maaliif keessa isaaniitu wallaalaansoo hin jira, loliisii jira. Namni jeeqamaan immoo nama jeeqa. Phaawulos irraa hafuura raajummaatu yeroo harkarra kaa'ee Xiimotewos darbe. Musee irraa hafuura ogummaatu Iyyaasuutti darbe. In darba wanti hundumtu. Sobimmoo Abrahaam irraa Isiyaaqitti darbe, Isiyaaq irraa Yaaqoob darbe, Yaaqoob irraa ijoollee isaa darbe, ijoollee isaa sobaa turan ammarraatti waliin ta'u. So kanaafitu eenyummaa namoota fuulduratti, eenyummaan foonii kuni namoota fuulduratti abeeyya beekumsa isaa, abeeyya jireenya isaa, abeeyya konkolaataa isaa, abeeyya mana isaa, abeeyya bifa isaa, jireenyi moofaan nama fuulduratti false self yookiin immoo ego bakka nama fuulduratti jireenyi geeddarame garuu Waaqayyo fuulduratti fudhatama qabaachuudhaaf Waaqayyo maal jedha waa'ee kana waan godhu hundumaa Qorontoos 1:31 yoo dhuge yoo uffate yoo haase yoo deeme ulfina Waaqayyootiif godha. Waaqayyo kana keessatti ulfina qaba. Waaqayyo kana keessatti ulfaata. Waaqayyo maal jedha jedheetu waan Waaqayyootti tolu godha. Namni dhuguma geeddaramee eenyummaa dhugaa keessa jiru Waaqayyoon fuulduratti wanti kun fudhatamaadha moo fudhatamaa miti. Waaqayyoon hin gammachiisa moo hin gammachiisu. Waaqayyo maal jedha waa'ee kanaa jedheeti kan inni godhu. Isinii galee namni hin geeddaramne garuu jireenya moofaa keessa jiru garuu nama fuulduratti waan godhan abeeti ishee moo abeeti isa moo jechuudha. Jireenya dhugaa isa waaqarraan jiraatu waaqarraan jalqabu. Jireenyi lafarraa immoo har'a kan biraadhaa bor kan biraadhaa jireenya isa jeequmsa hundumaa keessa deema.
Kanaaf Phaawulos kanaadha yeroo hundumaa kan inni barsiisu. Hafuura Waaqayyoo nuu kenne hafuura mucummaati. Waaqayyo abbaa keenya, kan Waaqayyo waan ta'e hundumtuu kan keenya waan nu barbaachisu, waan nu barbaanne miti. እኛ የምንፈልገው የሚያስፈልገንን ፊልጶስ ዋን nu barbaachisu Waaqayyo nutti hir'isu. Nu jiraachisa koorsee Waaqayyo. Kanaaf obboleettii koo obboleessa koo Maatewos boqonnaa 6 kan jedhu isa kana sitti dhiphina sana warra biyya lafaa barbaada. Isin duraan tursaa mootummaa Waaqayyoo barbaada. Qajeelummaa isaas continuous present continuous barbaadaa isin kan barbaachisu Waaqayyo isin dabala. Isin laata. Kakuu haaraatti abdii biraan jiru waa'ee lafarraa. Waaqayyo garuu isin jiraachisa. Isin birroonni nyaachise, daraaraa bakkeen nuwwise, isin nuwwise nyaachise isin jiraachisa. Isin garuu mootummaa Waaqayyo, mootummaa qajeelummaa, mootummaa nagaa. Isa kanaaf dhimma ba'aadha. Obboleettii koo, obboleessi koo kan amantan waamicha tokko qabna. Mootummaa Waaqayyoo bal'isuudha. Mootummaan namaan darba. Mootummaan diinaa, mootummaan seetanaan darba. Mootummaan Waaqayyoo garuu bal'achaa dhaalaa deema. Ambaasaadara kanaa taane Waaqayyo kanatti nu waameera. Waan lama waliin irra kunnu isatti waamamne haa hojjennu. Namni hundumtuu gaafa dhugaan jiraate gubbaadhaa jalqabee yaada hafuuraa keessa galee nagaan ni Waaqa ta'e lafarratti dhufa. Jaalalli ni Waaqa ta'e lafarratti dhufa. Mootummaan Waaqayyoo hin mo'a lafarratti. Jireenya keenya keessatti mo'a, isa booddee lafarratti mo'a. Galachuu waliin irra kunnu jireenya keenya keessaa hafuura qulqulluu keessa haa galu. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamu.